dhageessanii saa ibidda dhale jechuun arraabuuf ibidda dhiisuuf ilmoodha. Akkas jedhaniin isaanii ibidda dhare. Arraabuuf ilmoodha. Dhiisuuf arraabuuf ibidda dhiisuuf ilmoodha. Yeroo garii waan akkasii keessa seenna. Yeroo garii dubbachuufis dubbiin numa ulfaatti. Dhiisuufis diini. Dhiisuufis amantiidha. Diini akkitti dhiisan nama dhiba. Saa ibidda dhalee jaaduuba. Haala bareedaa tokkorraan isin yaadachiisuu barbaada. Haala bareedaa islaamummaan qabdu. Waan islaamummaa keessatti namni muslimaa tokkorraa barbaachisaa tahee mee waan takka gurra isin buusa. Hinaaffaa waan jedhan. Hinaaffaa ni beeytan hinaaffaa. Hinaaffaan tuni arrabsamtuu fi bareedduudha qabdi. Faarfamtuudha qabdi. Qaceelloon dhaggeeffadhaa. Namni dhiiratis namni dubartiitis dargaggeessinis shamarranis qaceelloon dhaggeeffadhaa. Yeroo garii haasawni garii akka namaan taanellee numan beeka. Afanadribu cankum dhikra safahan. Sabo yoo isinilleen ummata jallataa taatanii karaa rabbiirraa garagaltan gorsaa isinirraa dhiifnaa jee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Duuba isin gorsuu dhiifnee silaawuu jallatan jennee firraa dhiifnee gorsa isinirraa maysinaahi je. Lakkii dogoggortanis bayyanattanis gorsi waan dhaabbatu. Abbaan rabbi fayyade ni fayyadama. Silaa dirqama hin qabnu nama dirqisiisuu hin dandeenyu. Aangoo dirqisiisuu rabbiilleen nun kennine lasta calayhim bimusayxirin illaa man tawallaa wa kafar. Rabbiin nabi Muhammadin akkana jedhe sallallahu alaihi wasallam. Aangoo takkallee ati irratti hin qabduu jee dirqisiisuudhaaf. Nama didee amantirraa garagale azaaba guddaa taheen isaa azabaa jee duuba. Guyyaanin eeggadhaa. Ati moo maa calayka illa albalaag. Ati wanni sirra jiru ittuma geessuudhaa je. Gizee garii aayaata garii yoggaa qaraan abdillee nama kutachiisaa beeke. Ani immoo abdii isinirraan kutadhu. Haala tokko tokko kan namoonni tokko tokko dogoggoraan dalaguu jecha. Gurbaan tokko yoo intalti takka yoo tuutti muraasni takka. Dogoggora isiin beekan tahee wallaalan ta'us isaan dalaganii jecha hawaasa keenyarraa garri itti muramnulleen hin jiru. Akka itti dhiifnulleen hin jiru. Hormaata hedduu keessa qabeellaa fi baajiin ni dhufa. Hormaata hedduu ilma namaa keessa garaan haadhaa saara buqqeeti akki jedhan dubri shiftaa taatee aadaa ummata ufii cabsitee amantii rabbii ufii cabsitee aadaa fi amantii ummata islaama duniyaa gubbaa jiru warra safuu qabu hunda cabsitee faranjii gurraattii intalti taate akka jirtutti hin beeka akkasittiin amanalleen hin argalleen hin beekallee faranjii gurraattii akka gurbaan tokko daangaa dabree safuu ummata ufii cabsee aadaa irratti guddate cabsee shari'aa diin islaamummaa abbaansaa irratti isa hore cabsee aadaa ummata islaamaa hunda cabsee faranjii gurraacha tahe nin beekaan duuba. Miskiina wallaahi. Faranjii gurraacha. Li'annahu faranjiin aadaan beeytu amantiin beeytu safuu fi jinnii wanni ja'an hin jiru wali gadhiifamaadha hawaasni sun. Hinaaffaas hin qabu hawaasni foon booyyee kanaatu hinaaffaa namarraa fuudhallee jedhan hoggaa haasawanii. Jarri hinaaffaan qabu jaartiin isaa nama tokko harka qabattee yoo deemtes jaartii isaa nama tokko wajji yoo isaanii tattaa'ulleetti dhufe okkee jeetuma biraa gabbaya fixadhaa koottaa jee haajaa fixadhaa jee yoo jaartiin isaa mee xiqqoo nama kanan dubbisaa dhiifama jettes okkee jeet irraachi siqaa intaltisaa nama wajji deemuun isan hinaafsisu
jaartiin saa nama biroo wajji jiraachuun akkuma feete wajji tahuun waan gaa mul'atu kanan baana keessallee dhibbatti seenuun fedhu jaartiin saa intalti saa haati saa obboleettiin saa yoo fedhellee akkoon isallee yoo akka san taate akkan nu biratti hin taane san taate inni irraan kaane namtichi kun onnee wanni jaan keessa du'e hinaaffaa wanni jaan keessa du'e duba namni tokko yoo nurraa akkanan taha jee faranjii gurraacha jechuun maanan kana intalti akkas faranjii gurraattiin taha yoo jette dildila kana hunda cabsitee wanni goonuun jiru aanan jige hanga hafeerraa dhaqqabatan jedhanii dubrumarraa hafe qabannee sarrifeensarraa buqqifnee akka horii oggoo gurguruu magaalaa geessan rifeensarraa buqqisanii horii manatti hafeerra kaayanii beeke ummanni maaliif akkas godhe illee ilaalin jedhi rifeensarraa buqqifnee rabbitti eegganna guyyaa tokko rabbi numa bayyanachiisa jennee abdiin kutannu hanga namni sun duniyaarraa deemutti abdiin kutannu laa taqnatuu min rahmatillah abdii itti eegganna guyyaa tokko bayyanattee karaa ufii deebuun ooltu jennee kajeelladu dubba saa ibidda dhale jaagaa mata dureen irraa qacelloon naa qabadhu duba dubbannaan bubbee taane callifnaan buqqee taane jedhu yoo callifnees namuun beeyne tokko taana yoo dubbannees maaltu isaan naqee numa ja'an namuu yeroo fi qaba namuu yeroo isaa akkatti dabarsu abbaa beeka maaltu shu'uuna namaa keessa sheekotii tana galchee akka namni jirullee numan beeka waa sheeka gowwallee mi beekan waan si ajaa'ibsiisurraa nama gowwallee mi nama haala yeroon keessa jirtullee naman beeynellee miti nin beeka namni akkana akka jiruun beeka ol baasullee dadhabu gizee bakka kana waa akkana jajja'an aboo maaltu akkanaa keessa isaan naqee kuni namuu akka ufii fedhetti jiraataa jechuun ni mala duuba ni mala akkas jechuun irra hedduun ammoo sirritti hin jirtu dhiisii dhugaa keetii jechuullee ni mala duuba kanaaf hinaaffaa bifa lamatti ilaalla hinaaffaa maraattuu jedhaniini bargaa kanaa hawaasuma keenya ka muslimaa kanaaf hin haasawa malee nama kashlabbeef hin haasa'u beek yoo warra reefu faranjii sanii fi kan hin haasa'u hinaaffaa bakka lama laalan tan ka hinaaffaa maraattuu jedhaniini hinaaffaa maraattuun hinaaffaa sababaan qabne qacelloon na dhaggeeffadhu rubbamaa nama waan kana sii himu dhabullee ni mala duuba waan kana nama sii himullee dhabuun ni mala wama ati itti jirtu kanaa'uu nama beeku dhabuutu mala duuba hinaaffaa maraattuun ta akkami qajeelloon dhaggeeffadhu haati manaatis jaarsinis dhaggeeffadhu jaartinis qajeelloon dhaggeeffadhu waan hin amma siin juuhan hinaaffaa maraattuu jedhaniin hinaaffaa maraattuun hinaaffaa sababaan qabne sababaa tokko malee jaartiin jaarsarratti hinaaftu akkanuma xamaddee qabde tilifoona isaani shakkiti haasawa isaani shakkiti bobbaa isaani shakkiti gala isaani shakkiti yoo inni quufe jeellee ni shakkiti eessa nyaatee dhufe hinaaffaa maraattuu jedhaniini nama jala gootee eeydi halkanii guyyaa eeydi xamaddee qabdi duuba hinaaffaan tun immoo sababaan qabdu sababaa tokko malee akkanumatti maraatte intalti tun jechuu tun hinaaffaa maraattuu jedhaniini yoo gurbaan tokko akkanuma intala jaartii shakka jaartiidha nuti karratti haasootu jiru namni nama olii gaddeemu irratti hinaafu namni kolkoloo jaarsi tokko akkanuma akka jaartii shakka yoo isiin gabbaates ni laala akka nama imala deemee fakkaateet imala deeme jeenii dhokatee gara manaa dhufee laala zamana dur baadiyyaa jirru nama jaartii shakkuu jira jan hogga isiin qoraan barbaada haada yoo funyoo fudhattee qoraan barbaada deemte inni duukaa deema dhokatee duukaa deema hogga isiin bishaan waraabuu gama lagaa deemtu dhokatee deema eenyu karaa kanatti isii dubbisaa maal agarti jechuudha eega nama dalagaa dhabee sababaa sanii akkatti ooyiruu qotu dhabee jira hinaaffaa akkanarraa ka'ee kuni hinaaffaa maraattuu jedhaniini tun shari'atti illee barbaachisaadhaa miti nillee barbaachiftu tun tuni maraatuudha malee hinaaffallee mi hinaaffaa maraattuu jedhaniini
باية جرتي قام زبانا خناسي بيخ جارتا جارتين أكنا ولين جرا لكو يسان قبني بيخ ربين إسن هاغرغارو ربين عقلي إسن اتحادي بسدوبا هنافا سببان قمني جيجون سببان تكتا نمتجا خنا رمول التنجيرتو تا إني اتشاكمو سببان تكتا انترتنا رمول التنجيرتو خايسين اتشاكمتو أكنوات أمداني والقبان مالي تون هنافا مراتو شريع اللين هديقرتو آدانا متلي وانفقاتو على من قدو اللين أكتي أرارسو الأبدي قيوج إنكمتي هنافا أرارسان تاتو توني تنا هنافا نغياتو جرا هنافا نمني سببا وهيتي في جارتي فرتي هنافو سببا وهي أرجي يواو إسيو نما وجين حاسويتو أرجا يواو إسي نما وجي ديم وما توكو سببا ميكيناتا وهيتوكو waan hin fakkaanne tokko hojjete jaarsa ufii agarte haa bakka malee dubarra wajji taa'ee buna dhugu waan biroollee itti fagaannee hin jennu buna dhugu hauma jennu mee laaffifnee afaan bareedaa kanaan isaa buna dhugu agarti yoo isaa waa dadawwalu agarti yoo nama dawwalee isa gaafatu zamana kana gaafitinaadha sababaa wahii agartee yoo mobaayila sarratti waa agartee risaalaa wahii agartee sababa khanarra shakkite jechuudha tun sababa qabdi amma shakkiin tun jechuudha sakki sababa qabdu shakki hinaafa namni wahirra dhaabbatee jaartii ufirratti hinaafu yoo intala ufii yoo obboleettii ufii intala saa akka malee tataatu arge waan malee irraa arge waan hedduu naman gammachiifne jechuudha wama naman gammachiifne akka irraa argee hinaafe intala tana sirreessuudhaaf tattaaffii godha hinaafee jechuudha obboleettii sarratti hinaafe jaartii irratti hinaafe kuni hinaaffaa shari'aa keessatti barbaachisaati duuba nuti obboleessoo hawaasa qabna namni ilmoo dubra isaa akka malee ta'uun fedhu jaartii ufii akka malee ta'uun fedhu obboleettii ufillee akka ta'u malee anno wanni kun maqaa isa balleessa hawaasa keessatti maqaa isa tuqadu maqaa eeggata namni maqaan badurra mataan badu wayyaa jaan gaarii beek hedduun eege wanni sun beek kanaaf ilmoo ufii tanarratti hinaafa ni eega kuni daangaa dabree hizaabarra miqiyyoo tana dhiibbaa irratti godhee akka isiin bakkuma cabxeen waa yaaftu anaa humaan balleessin abbaan kiyya na shakkaa jettee gara malee akka isiin hin deemne suuta gorfachuu qaba jaartii isaatis maal na eegaa oolta guyyuu waan kana yoon hin dhugaasiin goone akkan jenneen jaartiin tun miskiina wallah maal fidda dhugan sii godha akka isiin gamanan deemne yoo jaarsi kun maal guyyuu na eegaa ooltaan telefoona kiyya keessa eeyda maarroo kiyya eeyda wallahi waan kanaan dhugan sii godhaa beeki akkan jenne dhiibbaa hamtuu odoo walirratti hin goone bakka tana wal'aanuu barbaachisa waan irraa hinaafan san akka wal'aanan intala ta'us gorfatanii jaartii ta'us gorfatanii obbeetii ta'us gorfatanii jaarsa ufii ta'us suuta gorfattee jaarsiin akka bakki tun sirrooytu taasisanii hinaaffaan tun barbaachiftuudha tun tana dhabnaan dayyuusa jedhanii namni duuba